Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arras Dr. Meysar Supplementary Clinical da Meysar Abbasin Jama kanaaf walabarru hawaasa kiyya qaqqaale. Arra dhibee ajaa'ibaa takka tan yeroo hunda wuxxeetii ilma namarra gufuu ta'aa jirtu. Tan yeroo hunda kaayyoo ilma namarra gufuu ta'aa jirtu. Isii saniin qabadde isinii dhiyaadha. Milikkata isii akkaataa isiin nama gootu haala isii qabadde dhiyaadha. Dhibeen tun tam jechuun keessan hin oolu. Kanaaf dhibeen tuni dhibee tiruu bii jedhamti. Dhibeen tiruu gosa shani qoodamti. Shanan keessaa arra bii tan ilma namaa rakkisaa jirtu milikkata isii ilaallaa jechuudha. Kanaaf na hordofaa gurra keessan qofaas kan namootan dhibee tana qabdan rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusee dawaan ni jira. Dr. Meysar Supplementary Clinicaliin Meysar Supplementary Clinical jechuun Supplementary jechuun ogeessa wallaansaa aadaatii fi ammayyaa tokko godhee kan hawaasaaf tajaajila kan nuu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf namootan dhibee tiruu bii qabdan takkaa'u milikkataan ammaan tan isinii mudeemu kana 8 milikkata 8 qabdi milikkata 8 kanarraa namootan qabdan dhiiraas ta'e dhalaas ta'e fageenyi alama addunyaa kanarraa odoo isin hin daangeessin kallattiin nu qunnamtanii dawaa nu bira argachuu dandeessan. Lamisaale fakkeenyaaf doktara bira deemtanii doktara ammayyaa bira deemtanii yeroo deemtan vaayirasii dhibee tiruu bii qabdaa siin jedhan odoo tiruun ta'e miidhamin jechuudha. Sigalee yeroo akkasiin jedhan sa'aa 24 keessa yoo nu qunnamte dhibee sanirraa walaba ta'e. Doktarri kan kee vaayirasii dhibee tiruu bii qabda siin jee sa'aa 24 keessa nu qunnamte taanaan dhibee sanirraa walaba ta'e. Obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Akkasuma waggaa 3 gaditti vaayirasii dhibee tiruu bii qabaachuu kan kee beeytee waggaa 3 gaditti yoonii fi nu wajji wal qunnamtee dawaa keenya fudhattee Dr. Meysar Supplementary Clinical qunnamtee dawaa kan kee fudhattee dhibee sanirraa walaba ta'e. Obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Sa'aa 24 guyyaa jalqaba doktarri dhibee tiruu bii qabda siin jee dhiiraas ta'u dhalaas ta'u sagalee tana sheer godhaa laayikii godhaa nama hedduuf dabarsa. Obboleen kiyya obboleettii nama hedduu tokkotu dhibee tanaan diraramaa jira. Arra waa'ee dhibee kanyaa wanni leevii qabadee dhiyaadheef gaafii namootan alama addunyaa kanarraa kan Itoophiyaa keessa jiru kan Itoophiyaa keessa hin jirre hundaa wajji wal qabatee dararamaa jiru na bira dhufee jirurraa hundaa'eeti waan kana dhiyeesse. Kanaaf rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusee dawaan ni jira hawaasa keenya. Dawaan dhabameetii miti. Sigalee ilma namaa irratti hin dhaqqabinni ta'a malee. Garuu dawaa jiru san isiniif kennuudhaaf Dr. Meysar Supplementary Clinicaliin namootan dhibee tiruu biin qabamtan gaafa doktarri dhibee tiruu biitiin qabamte siin jeerraa kaasee sa'aa 24 keessa yoo nu qunnamte dhibbaa dhibbatti irraa walaba taata dhibee tanarraa. Obboleessa kiyya obboleettii kiyya qalbiin na dhageeffadhu. Ana Dr. Meysar Supplementary Clinicalidha. Iddoon kilinika kiyyaa kanneen itti agalgiloota hawaasaa kennu Itoophiyaa keessaa Harar Nookittiin argama. Namootan alama kanarraa bakka feetan jiraatan isiniif erguun danda'a isin bira dawaa kiyya akka gahu haala jiru hundaa fixee geessisaa jiraas jechuudha. Kanaaf jecha hin rakkatina nu qunnama kallattiidhaan. Feetu onlaayinaan feetu kallattiin liivii nurra dabaluu dandeessaa jechuudha. Kanaaf Dr. Meysar Supplementary Clinical arra dhibee hawaasa hedduu irra jirtu. Maaliif dhibeen tiruu bii jaamtu kun namootan hedduu asii poroosesa biyya alaa fixatee Ameerikaa fixatee Awurooppaa fixatee ardii Eeshiyaa fixatee yeroo meedikaala dhaqu irratti dhibee tiruu bii qabda vaayirasii tiruu bii qabdi jedhanii namoota meeqa kan nu qunname eega vaayirasii dhibee tiruu qabda jedhanii nu qunname booda dawaa keenya eega fudhatee booda odoo nu wajji zaataa wajji waliin argin bakka inni jiru dawaa keenya erginee fi piroososa haala barbaachisu bifa seeraatiin bifa ulaagaaf danteen guutummaa qabuun isaaf dhiyeessine bultii 15 bichaa fayyadamu bultii 15 booda yeroo inni meedikaala sanitti deebi'u walaba jedhanii waraqaa san kanneenif biyya alaa barara hedduu jira jechuudha. Haasa'u isaanii asirra isin dhageessisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hedduu takka galatoommaan isin jaa hara milikkata dhibee tiruu bii. Milikkanni dhibee tiruu bii kun dhibeen tiruu bii jechuun biyya alaatiin deemuutti hatta hajjiin godhe umraan godhetti
abbootii qabeenya qabdan, warroottan hiyyummaa keessa jirtan, warroottan soorummaa keessa jirtan, hundi keessan kan hiyyummaa keessa jirtus boru soora isaati. Hajjii godhuun sirraa nafu, haajaa ta'e hunda guuttachuun sirraa nafu. Haajaan ta'e biyya alaarraa ta'e Dubaay deemuuf biyya alaa deemuun sirraa nafu. Garuu yeroo san meedikaala kan barbaachisu. Yoo tiruun ta'e fayyaa taate, yoo onneen ta'e fayyaa taate, yoo dhiigni kan kee vaayirasii tiruu fi dhimma tiruu wajjin wal qabatu irraa fayyaa taate karaa Awurooppaa deemta obboleessa kiyya. Awurooppaan uummata barate. Saayibee kiyya. Zimbiloo kanuma qabeenya qabatee sitti karaan bantu jechuudha. Hanga dhiiga kan kee horatutti. Kanaafuu namootaan dhiigni keessan vaayirasii tiruudhaan rabbashamaa jiru. Har'a vaayirasii tiruu bii qabannee dhiyaannee jirra. Milikkata namootaan vaayirasii tiruu bii qabuu habba 8 ana Dooktar Meesar Sablamtar Kinagalee isin qabdee dhiyaadde jira. Maaliif waan nan baradheen hawaasni kiyya dararamaa hin qabu jechuudha. Dararamuu hin qabuus dararamuus hin barbaachisus. Si galee bakka isaan jiranitti waan isaan barbaadan dhiyeessuun dirqama kiyya. Waan hin beekumsatti qabutti jechuudha. Sababa kanatti jecha naachuraal meedisinii fi zamanaa teekinooloojii dhaloota qubee meedisinii fayyadamee hawaasa kiyya hedduu baraaree jira. Alhamdulillah iska qiyaamisaa seenaan tiyyana dubbatti. Yoon kana booda dalaguu baadhee yoo jiru. Garuu ganaadha kan inni hojjechuu taa'u jechuudha. Kanaaf jecha haala dhibee nama dararuun beekamte kanarratti hundaa'ee waan isin dhiyeessu mallattoolee dhibee kanaa 8. Dhibee dawaan isin nu bira jiru kana. Si galee dhibee dawaan isin nu bira jiru kana 8. Isin dhiyeessu waan hin deemu jecha qaamaa qalbiin na dhageeffadhaa. Ana Dooktar Meesar Sablamtar Kinagalee. Meesar Sablamtar Kinagaleen ogeessa wallaansaa aadaatii fi wallaansaa ammayyaa tokko godhee kennuudhaan kan beekamu. Namootaan baay'eedhaaf dhibeelee baay'eedhaaf agalgiloota wallaansaa gahaa kanneen nagaa fayyaa harkatanii alama addunyaa kana karaa fadhan bararanii nagaan akka jiraachaa jiran. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Summa alhamdulillah irra deebi'amas alhamdulillah. ደግሞን ደጋግሜ አልሐምዱሊላህ ፈጣሪ በጣም አመሰግናለሁ። አራ ማለቶሌ ዲቤ ቲሩ ቢ ዲራስ ተሄ ደላስ ተሄ ጥቃስ ተሄ ጉዳስ ተሄ ነው ደገፈ ማለቶሌ ዲቤ ቲሩ ቢ ተኮፋ ዱኩቢን ኩታ ገራቻ ከይሰቲ ተካው ገራ ከን ከይሰ ዱኩቢን ሲባየቹ አቲ ጋስትሪክ ፍቴስ ጮጎራ ይሰቀቢፍቴስ fayyaadhaan hin taphatina hawaasa kiyya qaalii. Namootaan garaachaan dararaman gaastirik jettee oomapiraazool fudhattee shirooppis fudhattee waan takka sirra dhaabbachuu didde. Rakkinna kan akka tiruu ta'ee beeka hara mana akamaa ta'e hin marammare xeenaa xaabiyaa jirtu deemee hin marammare. Si galee hara gilliitiin haa ta'u hara mangistiitiin haa ta'u dhaqiif marammare xeenaa mana akamaa gillii haa ta'u fedhu mana akamaa mangistii haa ta'u dhaqiif marammare beeka. Rakkina kee obboleessa kiyya rakkinni yoo beekame furmaanni hin dhabamu jechuudha. Kana kan wanni isin jechaa jiru. Si galee inni lammaffaa tokkoffaan dhukkubbiin garaachaa si baay'achuu. Inni lammaffaan fincaan halluu dukkanaa qabaachuu. Fincaan kan kee gurraachamudha. Meegga nama subii fincaan kee haayilaandii fincaan isa dhiira taate. Laal yoo fincaan kee gurraachame qaxitaan qunname obboleessa kiyya. Yoo fincaan kan kee gurraachamin nagee qabda. Dubartiinis saana fincaan ilaali. Mukaisan jiru. Kanaaf inni itti aanu dhaqna gubu oowwii qaamaa si baay'achuu laydaa waan amalli laydaa fakkaatu si baay'achuu. Si galee inni afuraffaan dhukkubbii lafee humnaa qabaachuu. Inni shanaffaan fedhii nyaataa dhabuu. Inni jahaffaan garaan nama dhiphisuu takkaahuu garaa kaasaan si qabu garaan siyaasuu heddummaachuu. Inni torbaffaan dhukkubbii fi dadhabbiin hedduu ulfaatu si dhagaamu. Inni 8ffaan gogaan kee keelloo takkaa'u adii ta'u ijji kee jijjiiramu namoota nama kanaan qaban biicaa ta'u ijji kan kee bifa 8 kana qabdii jechuudha. Namootaan bifa 8 anammaa asirra lakkaa'e kana qabdan odoo sa'aa 24 isinitti hin geenye mana akamaa keessan deemaa. Yoo dhukkuba tiruu bii qabdan isin jaan qixitaan qunnama lakkoofsa keenya duwwaa 9 20 68 83 80